giftiti. Jilbeen ongata. Sigaa kana jalaan uqqatta. Jilbeen Jiraan ganama nyaataa boo'ee waan boo'u dhabe miti. Amma yeroo inni dhufu kanatti immoo waan ani hojjedheef luk kana qopheessee fi eegaan jira jechuudha. Yoo osuma cherchiin asuma waan ta'eef silkii unaa dawwaleera. Maal barbaadde ture ufeera qopheesseesti. Barri kam cuftanii teessu yaa? Ndee ani ko maal ufaarte dhiman banaa kaa'edha. maal reerramoo waan adda? Allegena ganama bu'aan deemneet. Yeejjiraa xibsa aallee gena. Xibsii ta'uusaa wajjigee argee. Isaanii miti kun. Dura jira asna ungatta harkana ungatta akka salphaatti ittiin dhiyaatu iddeen kanatti jechuudha. Ay garuu ganama waan si doorsee fi kana qopheessine. Doorsisa amma kun. Ay giftiti. Jilbeen ongata. Sigaa kana jalaan uqqatta. Jilbeen ongati. Ay naa mallattee. Thank you jechuun namarra jira. Thank you baruu jira. Ganama si jedhee kaameraa kaa'eera waan ta'eef immoo ammas immoo waan inni azzagaajee yookaan waan inni qopheesse haa ilaalannu jedhee maa Kaarotiinis shunkurtii isaas bakka isa jira jechuudha. Kaarotiin isinaa. An piroosasii gosa silaayyuu irratti an hojjedhe jira irratti garuu kan hojjechuuf ani piroosasii irra jira. Inni akkasidha. Cheers. Boltuquu kana muunga shan. Kana nyaatteet. Yoo waaqayyo kana nasiifaatu nyaata dhiyaata kana bisii qulqulleessee nuuf maqaa tokkicha Yesuus Kiristoosiin. Anyaan nuka jara keenya. Maanni qilimoo cuuphaadha. Maaltu fakkaata amma? Xibsinatti fakkaata. Inna xibsiidha maanni reessi. Itti cuuphamoo itti galagalchu. Galabaxi malee galabaxama bara galabaxi. Argitani walal itti godheefin qosti ani ko xibsiyaan hojjedhu baay'ee tamarraaciidha jiraan qal'aliin jaallatu. Zani yuri amaga wow adda abeet garuu akkam gammadaa jiraatti garitti makana. Ay waan bakka guyyaa sanbata relaxi tasgochuun maatii ofii wajjin waan gaggaasha nyaachuun waan gaggaasha dubbachuun wal godhachuun waan hojii. Waan hin taane asabda soomiidhaan. Soomiidha akkas dubbachuun hin ta'u. Foon nyaachaa soomu. Dubbi. Soomu tura jira. Nyaata soomuun maal akka qabu. Gara keessaatti kan seenu cubbuun qabu. Gara alaatti kan ba'u garuu afaanti cubbuu fidaa jechuudha. yaa inni to'atamuu qaba. Abbaa fi haadha mana abbaa mana gidduutti koo waan to'atamu jiru. Akka Haadha mana abbaa mana gidduutti waan to'atamu jiru waan akkasii. Waan naan waaqayyo ta'e eebbisee kennedha. To'atamuun naan irra jiru gaafa ganda dhaqanii malee haadha mana abbaa mana waaqayyo ta'e eebbisee kenna. Sa'a barbaadetti waammate kottu dafii nama jaa hin danda'ama. garuu jira bara kana keessa kottu dafiidhaan hin ta'a. Yaa garuu akka amantaa keenyaatti jechuudha. Ansolaan keessan qofti haa qulqullaa'uudha malee waan biraa miti. Haa qulqullaa'u jechuun immoo garuu jira. ishee wajjin otoo hin taane gandaan dhaqeenidha. Akkuma jirutti ta'e kottuu na barbaachiseeraadha moo isheenis miira qabaachuu qabdi. Asirratti. Inni miira barbaachisa. Yaa fakkeenyaaf namichi barbaadeera ta'uu danda'a. Yaa ugaa haadha mana haasa'aadha waan ta'eef uumaa miti godhamma waan haasa'amuu qabu mar'is. Ayi ani koo waa'ee miiraan agala garuu cubbuu kan ta'u yaa cubbuun beekanii qosuudha. haadha mana abbaa mana gidduutti cubbuun qabu sa'a barbaadetti. Qosuudhaan akkas jedhe malee cubbuun hin jiru as jidduu. Garuu kottuudhaan isin ta'u. Lamaan isaanii akkam godhu beektaa jira.
laslas jedhanii deemanii yooma namichillee jechuudha jaarsi miira qabaatee isheen garuu miira keessa hin jirtu yoo ta'e baqa muudii isaa fayyadamee Gogonottole. Qontole ungate. iddoo sana Dabas geessee bas godhe. maal godhee bakka toon jaallatee miira sana keessa hin galchuuf jechuudha. Malee kottu bakka barbaadeera na barbaachiseera kottu intala kottu fa'i. Garuu otoo nyaatanii odeessuun maal ija si fe'edha dhaamuu. otoo nyaatanii odeessuun akkasuma bu'a. Waan hin jechuu barbaade ani abbaa manaa fi haadha manaa cubbuun qabu namatu yaada dhoksaa godhe malee waanuma jirudha. Specific bakka waanuma godhamudha. Inni akkasumadha. Garuu isin busheera moo bushaan barbaaddu? Isin maatti gootu? Isin ruuzii keessan qabdu. Isin ikkoo maanni maqaan isaa piizaa keessan qabdu. Bargarii keessan qabdu. Shoormaa keessan qabdu. Mokoromba shimilii keessan qabdu. Maal jaago nyaata raawwata? Ruuziinu? Shoormaan sun mirtama. Ruuziinu gosa baay'eedha. Anama dhugaa waaqaa dubbachuudha biddeen caala ruuziin jaalladha. Ruuzii isaa sirriitti hojjetame jechuudha. Kabsaa kana qallaaliin jaalladha. Dijaajii ta'an taane lahaamiidhaan isa hojjetame. Baay'ee funaanee nyaadha qalbii hin jiru. Amma nutu isa kanatti hojjetan biddeen kana wal bira qabanii isan filadha. Kanaafuu jabaadhaa isiniin jechuu barbaade. Maali? Horre kuno ijoollee lama godhannee dhugaa dubbachuuf jechuudha. Gaafa wal fuuna jechuudha. Gaafa wal fudhannee walitti galle jechuudha. Gaafa jalqaba anumaaf isheetu akkas fitetti taa'ee buna dhuga wal ilaala. Ija keessa wal ilaala. Har'a kunoo kakuun lallaaluun naaf rooba'an ilaala. Manni keenya guutee waaqayyo dachaa nu eebbisee jechuudha. Hojiin waaqayyo adda yeroo jalqabaaf mucaa dubaraan nu eebbisee irratti ilmaan wal qixxeesse. Jireenya keenya waaqayyo wal qixxeessaa moof jechuudha. Wal nu qixxeesse maaliif nus keessi keenya waaqayyoof amanamaadha. Waaqayyo hin jaallanna. Isa qofaaf gadi jenna jechuudha. Gooftaa sana uume qofaaf waaqayyos immoo akka nuyi gadi isaaf jenne inni immoo nu dhaabbatee jechuudha. Kun ijoollee babbareedduu nu kenne kakushaa nu kenne itti dabalee naaf roobaa nu kenne. Gaafa duraa garuu anumaaf jaartii koo akkasuma fixixxe inni lama ta'anii akkasuma wal laalla jechuudha. Waan nama ajaa'ibudha. Waaqayyo nama eebbisa. Yeroon isaa garuu hin fakkaatu bara. Waan amma kan as gaamu waan deemamu waan bira gaamu hin fakkaatu. Ganaa ammallee waan baay'ee bira geenya. Ganaa bal'ana, ganaa jijjiiramna. Ganaa jechuun humaan agarre nu. Humaayyuu agarre ganaa arguuf jira. Ganaa arguuf jira. Arguuf jirtu si. Ijoollummaa makeenya kaasee Oromoon horaa bula deebana badhaadha eebbifama jedha. Waanuma dhugaa nutti hin fakkaatu. Dur yeroo warri keenya akkas jedhanii ijoollee damma qabsiisanii itittuu qabsiisanii cumboo qabsanii yeroo isaan eebbisanii bakka nuyi amma cumboo nyaannutti ariifanna malee amma waan isaan hin dhageeffannu jechuudha. Na waaqayyo nama bal'isa, nama eebbisa, nama qajeelcha, nama kennas waaqayyo. Nama jiraachisaadha. Harki isaa bal'aadha jechuudha. Kun warra gammachuu addaa keessa jirra kun ijoollee lama nu eebbise gooftaan keenyi nuunis walitti nu eebbise jaartaa jaartis akka dammaa walitti nu mi'eesse akka damma akka na'ii dammaa jechuudha. Meeshaan keenyas walitti mi'eesse akka na'ii damma. Waan naannoo isa dhaban. Yoo inni wanti asmaammaane wanti asmaammoo jireenyu. Ishoollaa ta'a. Dhugaa dubbachuuf galanni waaqayyoof haa ta'u yeroo hundaa waaqa keenyatti hin gammanne kun nu eebbiseera. Isa akkas wal ilaallurra amma as ilaalla, naaf ilaalla, kakuu ilaalla, jireenya keenya ilaalla, mana keenya ilaalla, nu eebbiseera galanni isaaf haa ta'u. Egaa yaada kana calmadheen kaase miti. Calmadheen kaase miti. Wanti suunnoo jedhamu kunooti. Wanta fagootti mul'anni fagootti argamu
abjuun fagootti ilaalamuu of biratti dhiyaatee argamuu hin danda'ama jechuudha. Warreen heerumne heerumaa, warreen fuune fuudhaa, wal jaalladhaa, walii dhalaa, walii jinjiraadhaa, jaalala waliif qabaadhaa, kabaja waliif qabaadhaa. Amma har'a ta'u barnaa ta'u ulfuutan barra geeree mucaa tokko waggaa sadan ganamaa mucaa lamaffaa akkasuma jecha adeema jechuudha. Namni kutannoo qabaannaa waaqayyoon nama guddisa. Waan irra buutu qabda. Na akkasii gaa maalirra buusnaan xumurteetta? Galatoomii haadha kakuu ijoollee lama waan naa kenniteef. Gaana keessaa eegaba. Nagaadhaan galaa hundumti keessanuu eebbifama sinaa eebbisu waan fagoo dheetten kunoo hidhee sinaa agarsiisu. Misgaanaan keessi eegabaa miti. Waan amma keessi keessa galu waan qabatamaa sii kenneeraanis kunoo ofirraa baase. Waan qabatamaa sii kenneera kunoo ofirraa baase. Naagi kennitee dara. Galatooma nagaan tura. Moo buna kee buna si waamulaa ta'uttanii dhugdu. Kota bunni kiiloo tokko birrii 1,000 ta'eera. Amma buna sinii danfisuun isaan dur waadaa galamoo naannoo. Shaayii sinii danfu. Shaayiin waddadeera jira nadhiisi. Sukkaara kiiloon tokko birrii meeqa? Kanaafuu anduraan buna sinii danfisaa. Taraa teenyee humna mogorqoraa isa guddaatti kan jedhe sana yaada koo kaaseera. Because bunni kiiloon tokko birrii 1,000 abbaate damooza nama tokko jechuudha. Bishaanuma sinii bubbuusa rakkoon hin jiru. Bishaan qorraasa. Oduu odeessuu barbaadame bishaan sinii kenna. Nu odeessinaa dhumnaan odeessina bishaan. Kalas.